ستي أبدي كتتني وجني إفني ديمني والله ريوتان كي برهات كان دو أني نما جهاتو نبرا دو أني ريوتا وجني ديمي كي سايجو مالي كانت مال من ناجر أني خرالي بيهاتي كتني ديمنا إرقبيا كباني بكتي سينو كم نجي أني يجو لما فاني مو كان أرجو جرو أستاذك يمانا ما كان قافة دلقدو إسين كاني مالك إسين نقدي في الدكانة أني وان كيس جرو لا قام في تكمل إسين اتماد إرجع شارع هرقي تكا وان انتاني من سنة كيستي أكاتا إسين هرامان دلقدي وانتوتا هندا دفران اتحادياتو زنان اتحادياتو وان إسين اتحادياتهم بيتو جارسس بيها قباتو مالي ساقباتو بيانا نفاد الأبي وجدت كتوتي إيربورتي تلا جارس أبا من هذا ما اسمه يترجع إبلو من إجاريرا كينيا كورنيسين التنقل توبون التنقل مالون التنقل مسمار كان تاني كوركورو كسنتان جئ كان هند تجولي والله أني كامان كان بيكو زنار كفتي من كيستي أربان درجة عربوتا مكرمتي بيانا نفجناني uftee finfinneetti si argee otoo gandi kiyya jaartiin tee waa inni jaariniin ufte naanin jennetti finfinneetti si argee ka'e kara biraattiin si geggeessaa jedheen mee inni isiin maal kottu waan qabu wajjiniin nyaanna namni nuun jedhu jiru bara ammaa kana keessa kottu waan hin qabu afartee baala yoo afannillee wajjiniin jiraannaa namni jedheen waamu tokko hin jiru yoo si danda'ame kottu si erga bara ammaa kana keessa ijoollee xixiqqoo biyyaa baatu kana maal jedhu obboleessumatu deebisee lubbuutiyya maalootiyya jedhee janajjanee ofiis akka jaarsii haraamaan yookiin immoo ijoolleen dargaggeessaa janajjanu obboleessi ofii deebisee jecha hin taane haasa'ee maallaqa irraa guurratee gaafa isiin duwwaa taate kottu dallaala biraatiin haasa'ee ka'ee kara biraatti isii gurgurata obboleessumti garaa tokko dhalattee jechuudha. Kanaafu waggaa torba waggaa saddeet waggaa sagal waggaa kudhan akkasitti turte gaafa isiin biyya galtee laffaatee kornisii sana guuttee qorqorroo sana guuttee bismaara sana guuttee kaate gaafa isiin galtu wanni isiin ittiin laffaatee galte sun fashalee akka taatu dhabdee booddee yookiin kan biraa fuudhee argiti yookiin immoo birriidhuma isiin nagaddette sana birrii kooti jedhee ka'ee wajjiniin jiraata. Yookiin irraa qooddata qixxee waggaa isiin laffaate deebitee laffaatee kasaaraa taatee kaatee mana maatii dhattee taa'uudhaaf hin dandeessu ammas ilmoo sii gattee biyya ormaatti deemti biyya ormaa deemtee ammas nagaduudhaaf tokko itti jamte miidiyaa irratti kunoo dhuftee kumaatamatu kan of ajjeesse wallaahi ustaaza kiyya mana maalii dhufta jennaan na biratti bishaan ho'ifattee kaatee kan qaama sitti ofirratti naqxe kanaa manna jettee ofirratti naqxeen beekaa jechuudha. Kanaafu wanni xiqqoosi isin nurraa akkuma duraanii nurraa haasa'uu dandeessan yoo jiraate anoonni irra keenyallee nuyi uummanni keessatti bilchaanne argine dhaloota siichi dhufuuf dhaloota obboleettawwan kiyya xixiqqaa dhuftu akka kanatti gubataattu kanaaf otoo maatiirraa abbaa manaa isa biyya taa'ee ergatu sanarraa kanarraa otoo haasoftanii alagaa dhiisaati. Isa miidiyaa irraa ofii carraa maal kanaa mannaa jettee kaatee nama biraa nyaachiftu sanarraa dhiisaati maatiirraa fi abbaa manaa taa'ee isa ergatu sanarraa otoo nu dubbattanii jedhee yaada kana qaba galatoomaa hin dheeressu ulfaadhaan dhaggeeffachuu keessaniif. Iyya galatoomii ulfaadha. Ahmad Daasee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani lammatan deebee warra gastiirra jiran kanaan daddafaa nama jalaati gadi bu'aa jechuu fedheen deebee ani waanuma gabaabduu tokko gara furmaataatti kan amma deemamaa jiru. Rabbi seera qaba. Quraanni ergaa gurguddaa sadii baatee dhufe. Tokkichummaa Rabbii qissaa tawhid hukmi seera ittiin bulmaataa jechuudha. Seerati keessa jira. Addunyaan seera ittiin bultu qabdi. Itoophiyaan illee seera ittiin bultu qabdi. Seerri taa'uu qaba waa'ee godaansaa irratti. Dhimmi godaansaa dhimma daldaltoota qofatu sossobee biyyaatii baasaa jira miti. Seerri mootummaa tumamee seerri Itoophiyaan ittiin bultu keeyyata 100 wayi. Keeyyaticha sana keessatti dhimmi kun taa'ee namni Islaamaa ispeeshaalii majlisni amma jiru kun waan tokko lafa kaa'u qaba dubartoota irratti.
Speeshaalii dubartoota irratti lafa kaa'ee nuti majlisni dhiyeessuufi qaba. Eenyuuf? Qaama mootummaaf. Yoo sanaan ta'e furmaanni hin jiraata. Sanaan ala garuu rakkoo kana caaluti nutti dhufuuf deema. Isa kan rabbii dinneerra akkuma isin jettanii yoo nu beekaa jallanne amriin nutti jallataa, balloon nutti dhiphataa, balaan nurra dhaabbata. Gufaanni daawaa diinii daran nutti baay'ata. Kanaafuu waa yakka taate of eegaa wal eeggata. Khayrii bira dhaabbata waan dur taree ta'ubata. Waan dhorkamne eeggata waan amrii isaa hojjeta. Of eeggatan ol eeggatan kenna rabbii kadhatanii rahmatummaa keessanaanii nu milkeessii duniyaa diinii. Haadholiin dhimboo'inaa yoo jettan isin warri rabbi dandeettii kana isinii kenne umriin keessan deemaa jira. Ituu danda'ame isinii kennina ture umricha. Wallaahi isiniif hin kennatu hin danda'amatte. Jireenyicha nuti jiraannu kana isinitti jiraachuu qaba ture. Ani Ustaaz Raayyaan ituu jechi lafa kanarraan dhumatee Raayyaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatti jecha lafarraa fixa. Hin dhumu malee. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa ilmoo namaatiin ilmi namaa kitaaba barreeffamee hin dhumnedha jedhanii dubbatu Ustaaz Raayyaan. Ustaaz Raayyaan anaaf baharii waraabamee hin dhumnedha. Anaaf immoo. Sababni ani akka obboleessa keessan xiqqaa yookaan ilma keessan isiniif ta'uu tokkotti wanti waan kanarratti hojjechuu qabu majlisni irratti dalaguu qaba. Majlisni irratti dalagee hin jiru. Sababiin isaa fakkeenyaaf dubartoota keenyarraa isheenoo biyya alaa dhaquun haraama. Shari'aan akkas jedha. Rasuulli dubartiin halkan tokkoof guyyaa tokko manaa baate zinaa dalagdeetti jedhan. Rahmanni nagaan isaan irraa jiraatu ergamaan Rabbi. Dubartuma sanarraati qarshiin fuudhamee masjiidni ijaarama. Ituu ulamaa'in keenya guutuun arra wal ga'ee qarshii dubartoota biyya alaatii mana arabaa dalagee fidu irraa fuudhanii masjiida ijaaruun hin ta'u jedhaniiti. Akkuma nama salaata hin salaanne irratti salaata salaatuun dhorkamu waan akkasii tokko akka islaamummaattis tumamee lafa taa'ee rakkoon kun hundinuu irra hin ga'u. Uummata Paakistaanii ilaalaa dubartoonni isaanii hin dhufan. Uummata Baangilaadesh ilaalaa hin dhufan dubartoonni isaanii. Uummata Masrii ilaalaa dubartoonni isaanii dhufanii hin dalagan. Dhiirota isaaniiti waggaa 20 waggaa 15 biyya kana keessa dalaga. Kan keenya maqaan nu cabe Itoophiyaan biyya jannataadha. Jannata duniyaadha yeroo Araboonni asitti hidhatteechi akkasitti baay'ee tokko hin qaanfadhe. Ituu jannata nuu ta'eera ta'een dhufna. Nuu ta'uu dideennan malee. Kanan isin jedha haasaan dheeresse dhiifama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee galatoomii ayyee Ahmad ulfaadh. Mee Munshid Abdul Jaliil. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. أستاذك يا سجلين كي يجرا أستاذ. Jira. بقى ربي والنقرسي Aamin 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 aamin. بقى ربي والنقرسي إن شاء الله. Maay aamin aamin. هدون قمتي منا كيسان سينو راني على كل حال إن شاء الله وانجد موس كيف جاتين تري. Waa'ee haadha kooti haadha keetii haasaa jirra. Waa'ee intala koo intala keetii أما haasaa jirra. Waa'ee obboleettii dhiiraa obboleettii يا keetii ربي haasaa jirra. فدي أكا إلما كيسان تكا تقوتي Nan dhaga'ama. إيه والله أستاذ وان الدونا ما يعجزوا أمري هدو يعجزا إرانو هازو يتاني Waan muti yoo nama reefu dubbattee deemte dhageessitta haadha miti qofa waan osoo nun hin taane taane ilaa. Haadha qabna abbaa qabna jennee obboleettii biratti qofa osoo hin gallamoo. taane obboleessi illee wajjuma rakkachuu jira. Haadha qabna abbaa qabna jenneetti gallamoo jette mucattiin reefu suni. Haadha qabna abbaa qabna jenneetti galutti haadhaaf abbaatu nutti hin dhufin jedha. Haaya haadhaaf abbaan moo hin qabnu obboleessa qabna yoo jedhe obboleessatu nutti hin dhufin jedha. Hayyee moo eerumnee rasiichi mana keenya jirraa yoo jenne moo abbaa manichaatu iyyuu nutti hin dhufin natti hin dhufin jedha. Eessadha inaa halqamuu malee uumamuudhuma keenya qofitti tarii dogoggoraa lata jedhaa jirraas hin jette. Mee maal jettaa asirraa rakkoo amma kana ga'u. Munshid ijool Meetirra jira bakka lolaana jettu. haya eh eh eh
Miutiin jira. Amman dhagaa jirra haasaa dhagaa jirra hin dhagaama mara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sagaleen kee dhagaamu luulua sagalee kee ol qabdi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. أما عندك ما شغالينكي. Wayii akkan dhagamutti naa godhe. Yan koofaan gurri moonoodha. Fagoodha sagaleen kee xiqqoo yookiin ilfoonii yoo uffatte yookiin fayyadamii yookiin firra baasii yoo isa ta'e. Maal jettee Ammallee hin fayyada? dhagahamu. Ayi sagaleen si hin dhagahamu. Ilfoonii yoo ta'e firraa baasii yookiin. Akka gadi bu'ee gad ol deebi'ee ana deebi. Amtee warri. Okay komentii godhi siin deebisa. Ayyee tole. Tole gara xumuraa